ተክደን የካደንን ሁሉ እንታገሳለን። አገር ነው የምንመራው። ኦሮሚያ keessatti haalli nageenyaa amansiisaa miti. Miseensonni keenya adamsamanii ajjeefamaa fidamaa jiru. Waajjiraaleen keenya 120 ta'an cufamanii jiru. Haala akkanaa keessatti filannootti deemuun baay'ee ulfaata jechuun ABO'n ibse. Oduu keenya irraa kanarratti xiyyeeffata. Dhugaa miidiyaa irraa kanneen alaaf keessa teessanii nu daawwataa jirtan marti keessan nageenyi keenya kabajaa isinaa qaqqabu jecha hawaasa bal'aa bira akka geenyuuf hojii keenya kana laayikii sheeriin hiriyoota keessan biraan akka nu geessan isin gaafata. Odoo biraa qabnu biroon komishiniin poolisii Oromiyaa naannichatti nageenyi bu'eera jechuun dhugaa qabatamaa lafarra jiru haalu. Baqattoonni Itoophiyaa 30,000 ol daangaa Yaman irratti bakka tokkotti argamuun addunyaa yaaddessu. Naannoo Tigraay keessatti haalli TPLF lola akka eegalu nu taasisa jechuun fiildi marshaal Biraanuu Juulaa dubbachuu. Bulchiinsi yeroo Tigraay akkaataa waliigaltee Piriitooriyaan buqqaatonni qe'ee isaanii duraatti akka deebi'an gaafachuu. Hidhattoonni duraanii 20 ol kurmaana tokko keessatti hawaasatti makamuu komishiniin haaromsa biyyaalessaa ibsuu fi dhuma oduu keenyaan ammoo Israa'el lammii Eertiraa mootummaa Asmaraa jiru deeggara jedhamu biyya ari'uu isaa isin dhageessifna. Haga dhumaatti obsaan nu caqasaa jechaa oduun keenya kunooti. Komishiniin poolisii Oromiyaa naannichatti nageenyi bu'aa jira jechuun ibse. Uummata miliyoonotaan lakkaa'aman qeerraa waraanaan buqqaa akka jiran qabattee akka jirtu naannoon Oromiyaa jeequmsa miidiyaa jalaa dhokate keessatti kuftee utuu jirtu aangaa'onni nageenyi jira jechuu jabeessaniiru. Hawaasa naannichaa waliin hojii guddaa hojjetameen nageenyi waaraa akka uumame kan hime itti aanaan komishinii poolisii Oromiyaa Komishinar Jeneraal Darajjee Baayisaa naannichi amma tasgabbii qabaa jedhe. Komishinar Darajjee Baayisaan turtii TV Afaan Oromoo waliin taa'isaniin naannichatti kadura hawaasni bilisaan socho'uu dadhabu, barnoonni gufachuu, dhaabbileen fayyaa tajaajila akka hin kennine barbadeessuu, rakkoolee biroo hedduu naannicha keessatti mul'achaa akka turan eeranii amma kun hundi furmaata argateera jedhan. Dhugaan jiruu fi uummanni mataa jiru garuu bilisaan socho'uun hawaasaa daangeffamee inumaa mirgi lubbuun jiraachuu molqamuun naannoo abbaan barbaade akka fedhetti nama ajjeesee gaafatama seeraa hin arganne keessatti akka waan nageenyi bu'eetti ibsee jechuun qeeqame. Yeroo ammaa kana naannichatti rakkinoonni kaduraa turan furamuun nageenyi waaraan akka uumame Komishinar Jeneraal Darajjee Baayisaa kan ibsan yoo ta'u, ibsi kun garuu gabaasa dhaabbilee walabaa kafaallessuu fi kijibaan kan haasa'amedha jedhame. Humna hidhatee jiru irratti tarkaanfiin fudhatamnaan amma nageenya amansiisaan argamee akka jiran qondaalli waraanaa kun haleellaawwan guyyaa guyyaan raawwatamaa jiran haaluu danda'aniiru. Naannichatti sochiin waboo kadurii caalaa daran dabalaa dhufuun isa utuu beekanii ammallee mootummaan daandii dhugaa qabatee nageenya amansiisaa buusuuf fedhii dhabuurraa dubbii ololaan guutuutti dhimma ba'aa jiraachuu isaanii agarsiisaa jedhame. Oduu keenya itti aanuun Itoophiyaa keessatti filannoo dursee nageenyi bu'uu akka qabu ABO'n waamicha taasise. Itoophiyaan filannootti deemuu dursitee haaldureewwan filannoon mijataa ta'an uumamuu akka qaban ABO'n gaafateera. Jaarmiyaan miseensa miliyoonotaan of duubaa qabu ABO'n filannoof haalli dandeessu mijataa ta'uu akka qabu waamicha dhiyeesse. Haalli siyaasa Itoophiyaa keessaa baay'ee dhiphataa ta'uu, ulaa qabsoo nagaa cuccufachuun bulchiinsa mootummaa biraa mul'atu filannoo itti adeemamaa jiruuf qormaata olaanaadha jedha. Haala siyaasa biyyattii fi fuulduree dhaabichaa irratti tibbana marii gaggeesse ABO'n wayita marii gaggeessetti danqaan filannoo irratti mul'ataa jiru furmaata argachuu akka qabu gaafateera. Dirreen siyaasaa dhiphatee wayita jirutti filannoof qophii taasisuun akka ulfaatu kan hime jaarmiyaan siyaasaa Oromoo kun haalota dursanii furamuu qaban furuun barbaachisaa ta'uu caqase. Dhimmicha ilaalchisee dubbii himaan ABO Lammii Gammachuu yaada Docha Veleef kenneen filannoo adeemsifamu dursee nageenyi biyyattiitti bakka itti deebi'u akka qabu akkasuma dirreen siyaasaa filannoof dandeessu mijaa'u akka qabu gaafate. Naannoo Oromiyaa, Amaaraa fi daangaa Somaaliyaa irratti ajjeechaaf jeequmsi jiraachuu kan hime obbo Lammiin haalli kun furamuu akka qabu gaafateera. Oromiyaa keessatti lammiileen nagaan ajjeefamaa utuu jiranii haalli filannoo uummataan mijataa bakka hin taanetti nageenya amansiisaa bakka hin jirretti filannoo gaggeessuun rakkisaa akka ta'e namni kun hime. Haala siyaasa biyyattii keessatti mul'atuun hojii ijaarsaa raawwachuuf qormaanni cimaan kan mudate ta'uu kan hime uummata waliin wal argee mariisisuuf illee haalli dandeessu hin jiru jedha. Miseensonni isaa hidhamaa jiraachuu fi waajjiraaleen ABO ammallee cufamanii akka jiran kan hime Lammiin haalli amma jiru filannoo bilisaa gaggeessuuf mijataa miti jedheera. Miseensonni ABO waan mormituu ta'an qofaaf bakka adamsamanii ajjeefamanii hidhamaa jiranitti hojii siyaasaa hojjechuun baay'ee ulfaataa jedhe. Hawaasa dammaqfachuuf akkasuma kaayyoo fi ergama isaa uummatatti lallabachuuf ABO'n danqaa keessa akka jiru dubbate. Wanti nuti walgahii kanarratti ibsine hidhaan, ajjeechaan akkasumas gidiraan miseensota dhaabichaa irra ga'aa jiru
cufamuu waajjiraalee dhaabichaa akkasumas haalli siyaasaa akka dhimma ijootti dabalataanis Oromoo gidduutti nageenyi dhabamuu ajjeechaa fi buqqa'iinsa bakka hundatti beela siyaasaa kana hunda miseensonni kaasanii irratti mari'ataniiru jedhe. Hoggansi fuulduraa uummata keessa socho'uu akka hin dandeenye ka dubbate obbo Lammiin hanga ammaatti waajjirri ABO 120 ta'an cufachuu isaa eereera. Haalonni kun utuu furmaatan argatin filannoo haqa qabeessa gaggeessuun hin danda'amu jedhe. Afrikaa keessatti filannoo haqaa gaggeeffamuun baay'ee kan ulfaatu yoo ta'u maqaa filannoo jedhuun ardittiin bulchiinsa abbaa irree raggaasisuu qofaan beekamti. Oduu keenya itti aanuun baqattoonni Itoophiyaa 30,000 ol ta'an daangaa Yaman irratti mul'achuun addunyaa yoo rifachiisu Yaman hatattamaan daangaa keenya keessaa ba'aa jette. Itoophiyaa keessatti waraana deemaa jiruun akkasuma balaa qaala'insaa fi hojii dhabdummaan hammaachuun dargaggoonni biyya akka baqatan taasifamaa jira. Haalli Itoophiyaa keessaa kallattii hundaan cufaa ta'uun inumaa gaagaamni waraanaan ga'uu fi jeequmsitti fufaan obsa fixachiisaa ta'ee jireenya abdii kutannaa keessa akka galamu dargaggoota dirqisiisaa jira jedhame. Biyyattii keessatti humnaan qabamanii waraanatti geeffamuu waan dargaggeessa ta'e qofaaf adamsamee ajjeefamuun baqattummaan akka dabalu taasiseera jedhan. Kanaanis tibbana lammiileen Itoophiyaa dargaggoota ta'an kanneen 30,000 olitti tilmaamaman baqarra utuu jiranii bakka tokkichatti naannoo daangaa Yaman irratti mul'achuutu himame. Suuraan dargaggoota kanaas akkuma miidiyaa irratti qoodameen addunyaa rifachiisuu danda'e. Dhimmi dargaggoota Itoophiyaa baqarra jiran kan lakkoofsi isaanii 30,000 olii kun wayita miidiyaa irratti qoodamutti ijoo miidiyaa hawaasaa ta'uun Itoophiyaan hangam waraanaan gaagaama akka jirtu saaxileera. Biyyattiin waraana dhuma hin qabne keessatti kufuun malaammaltummaan daangaa darbe dagaaguun dabalataan loogiin lammiilee irra ga'u dabalaa adeemurraa dargaggoonni biyya isaanii baqatanii akka ba'an taasiseera jedhame. Kunutuu kanaan jiru illee biyyattiin lola biraafuuf qopheessuun ala nagaa buusuuf fedha dhabuun danuu ajaa'ibeera. Uummanni naannoo itti dhalatee guddate keessa jiraachuu yoo dadhabu hojjetee maallaqa argachuuf danqaan garaa garaa yoo itti baay'atu jireenya baqaaf of saaxiluuf filate jedhamuun irraa dubbatamaa jira. Kuta'ee mootummaa Yaman lammiileen Itoophiyaa hatattamaan biyya isaa gadhiisanii akka ba'an labsii baasuun dhaga'ameera. Kunis biyyattii keessatti baqattoonni hidhannoo qaban hanga 2,000 ga'u ka jedhamu yoo ta'u kanarraa ka'uun Yaman keessatti rakkoo hamaan lammiilee Itoophiyaa irra gahaa waan jiruuf kanneen daandii sanirra imaluuf sagantaa qaban odeeffannoo gahaa malee imala balaa guddaa qabu kan akka hin eegalle akeekkachiifamaa jiran. Baqattoonni kunneen irra caalaan isaanii ilmaan Oromoo ta'uu gabaasicha akeekeera. Oduu keenya itti aanuun naannoo Tigraay keessatti haalli TPLF lola akka eegallu nu taasisa jechuun Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa dubbate. Osoo waraana eegallee murni TPLF baqatee holqa seenaa ka miidhamuu uummataa kanaaf waraana irraa of qusannee ka jedhu Biraanuu Juulaa naannichatti lola eegaluuf fiixeerra akka jiran himan. Gochi TPLF raawwatu akka waraanatti seenu nu dirqisiisa ka jedhe hoogganaan kun naannichatti waraanni dhalachuu fedhedha irra ga'uu isaa eereera. Yakkoonni TPLF irra raawwataa jiru lolatti akka seenu nu taasisaa nuti garuu uummata naannichaa balaarra buusuun barbaannu jedhe. Lolli yoo eegalee ofii jarri holqa qopheeffatan qabu uummanni gidduutti miidhamaa nuti ammoo uummata miidhuu hin barbaannu jechuun dubbate. Jeneraalichi yaada kana kakaasan guyyaa haleellaa raayyaa ittisa biyyaa ajajaa kaabaa irratti raawwatame ka waggaa 5ffaa yaadataa yeroo jiranitti. Guyyaan kunis mata duree akka hin dabalamne yoomiyyuu hin dagatamu jedhuun dheengadda yaadatamaa ooleera. Kaleessa sagantaa yaadannoo kun magaalaa Bishooftuutti kan itti fufe yoo ta'u Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa haasaa kana Bishooftuutti akka taasisan himame. Dubbiin isaanii kunis dheebuu fi beela waraanaa akka qabdu Itoophiyaan ammas kaabatti fedhii lola eegaluu akka qabdu akeekeera. Waggaa 5 dura yeroo waraanni TPLF raayyaa ittisa biyyaa haleelee kaaba biyyattiitti lolli jalqabe miidhaa gurguddaan naannicha keessatti ga'uun booda waliigaltee Piriitooriyaan qabbana argachuu danda'e. Qaamoleen lamaanuu erga Afrikaa kibbaatti walii mallatteessanii deebi'anii dhimmoota irratti waliigalan hojiitti hiikuu diduun walimataa turan. TPLF mootummaa federaalaa waliigaltee san hojiitti hiikaa hin jiru jechuun irra deddeebii yoo himatu mootummaan federaalaa ammoo TPLF sochii waraanaa dhaabuu didde jechuun akkasumas wantoota lola dadammaqsan raawwataa jira jechuun himata. Naannicha keessatti lola gaggeeffame Afrikaa kibbaatti marii taasifameen nagaan bu'uun booda Itoophiyaa fi Eertiraan hariiroon isaanii guutummaatti laaffachuu danda'e. Hanguma guyyaan oolee bulu mufannaan biyyoota lamaanii sadarkaa walgaarreeffannaa irra darbuun riphee loltoota walitti leenjisuu irra ga'ame. Dhibdee Itoophiyaa fi Eertiraa diinota walii waggaa dheeraa wal waraanaa turan TPLF fi Shaabiyaan akka gamtaa uummatan taasise. Kana malees TPLF fi faannoon illee akka waliin araaraman godhe. Sanuu hafee rakkoon faannoo fi humnoota Eertiraa gidduu jirus furamuun qaamonni sadanuu wal ta'uun Itoophiyaa akka sodaachisan taasifame.
Oduu keenya itti aanuun bulchiinsi yeroo Tigraay akkaataa waliigaltee Piriitooriyaan buqqaatonni keessaanii duraatti akka deebi'an marii bakka bu'aa gamtaa mootummootaa waliin irratti gaafate. Itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraay obbo Amaanu'eel Asaffaa furmaanni waaraa rakkoo hawaasaa buqqaatota Tigraay keessa jiranii akkaataa waliigaltee Piriitooriyaan namoota buqqa'an kunneen gara keessaaniitti deebisuudha jedhan. Amaanu'eel Arrawayita Kiyooloo Onoo daariktera gamtaa mootummootaa akka biiroo qindeessa gargaarsa namoomaa Afrikaa waliin yoo marii gaggeessan haasawaa taasisanii dhimma buqqaatotaa kana kaasan. Akka odeessi bulchiinsa yeroo Tigraay agarsiisutti itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraay obbo Amaanu'eel Asaffaa maree tuuta gaggeessota gamtaa mootummootaa waliin taasisan irratti dhimma Tigraay ilaalchisee mata dureewwan garaa irratti marii gaggeessan. Kana keessaas dhimma buqqaatotaa fi ejjennoo bulchiinsa yeroo Tigraay furmaata waaraa buqqaatota kanaaf qabu warreen hangafaa jedhameera. Obbo Amaanu'eel dubbii isaaniitiin maatiiwwan buqqa'an kabajaan keessaaniitti deebisuun kun hojiirra oolmaa waliigaltee Piriitooriyaa barbaachisaa jedhe. Buqqaatonni kunis nagaan keessaaniitti deebi'uudhaaf hidhattoonni lixa Tigraay keessa socho'an bahuu qaban, bulchiinsaawwan seer maleessa ta'an kan hundaan diigamuu qaban, qubattoonni bifa haaraawwan qubatanis bahuu qabanii jedhaniiru. Dabalataanis mootummaan federaalaa utuu bulchiinsicha hin hirmaachisin buqqaatota kunneen jaarmiyaalee idil-addunyaa kaan waliin ta'uudhaan karaa nagaa mirkanaa'aa hin taaneen deebisuuf akka jiru hojiirra jiraachuu waan jedhu ilaalchisee yaaddoo qabaachuu himaniiru. Akka obbo Amaanu'eel jedhanitti bakka bu'aan jaarmiyaa mootummootaa tarkaanfiiwwan dhimmoota siyaasaa booressan kan hawaasa naannoo rakkoo keessa buusan hin hirmaatu jechuun waadaa seenanii jiran. Tuutni gamtaa mootummootaa furmaata isaanii keessattis buufata buqqaatotaa daawwachuun haala buqqaatonni keessa jiran kan ilaaluu fi buqqaatotaa fi dhaabbilee gargaarsa namoomaa buqqaatota kanaaf tajaajila kennan waliin mareenii gaggeessuu jedhamee gama. Oduu keenya itti aanuun hidhattoonni duraanii 2020 kurmaana tokko keessatti hawaasatti makamuu komishiniin haaromsa biyyaalessaa ibse. Komishiniin haaromsa biyyaalessaa NRC'n Itoophiyaan kurmaana jalqabaa bara baajetaa 2018 hidhattoonni duraanii 20,000 ol gara hawaasa Tigraay fi Amaaraatti deebi'uu isaanii ibse. Komishinarri komishinii haaromsa biyyaalessaa Tamasgeen Xila'uun gamaagama raawwii hojii hawaasaatti gaggeeffameen lakkoofsa kana kan ibsan yoo ta'u, bu'aan argame sagantaa biyyaalessaa hidhattoota duraanii hidhannoo hiikkachiisuu fi deebisanii ijaaruu DDR keessatti guddina agarsiisaa jedhan. Namoota deebi'an kana hunda hordofuuf qorannoon bu'uuraa gaggeeffamuun tarkaanfii itti aanuu barbaachisaadha jedhe. Kunis sadaasa bara darbee irraa eegalee hidhattoonni duraanii nagaan deebi'an 80,000 ol deebi'uu isaanii hordoffii akka ta'e ibsi kun mul'iseera. Qooda fudhattoonni hundi akka tumsan naamuun ijaarama itti fufiinsa qabu uumuun naannolee fi hawaasa irratti tarkaanfii waloo akka barbaadu dubbatan. Bu'aawwan kun jiraatanis qormaanni isaan mudachuus beeksisan. Qondaaltonni akka gabaasanitti rakkoon to'annoo NRC'n ala lakkoofsa waliigalaa hidhattoota duraanii leenjii deebisanii dhaabuu argachuu danda'an daangessuu himan. Haa ta'u malee bu'aan kurmaanaan argamu bu'aa cimaa alaawwan walxaxaa kana keessatti argame jechuun ibsaniiru. Kurmaana milkaa'aa kana kan mijeesse waan komishinarichi deeggarsi baajetaa addaa mootummaa federaalaa irraa argateef jechuun hubachiiseera. Haa ta'u malee sagantaa DDR qabeenya guddaa fi qindoomina cimaa akka barbaadu cimsee kan ibse yoo ta'u, NRC'n kurmaana itti aanu keessatti qabeenya sochoosuu fi hirmaannaa hawaasaa irratti cimsee xiyyeeffachuu akka qabu eere. Gamaagamni kun hooggansa NRC sadarkaa olaanaa fi bakka bu'oota waajjiraalee damee naannoo Amaaraa fi Tigraay kan hirmaachise yoo ta'u, ji'oota dhufan keessatti hordoffii cimsuu, deebisanii ijaaruu deeggaruu fi tattaaffii ijaarsa dandeettii irratti kan xiyyeeffatan ta'uu ibseera. Oduu keenya dhumaatiin Israa'el lammii Eertiraa mootummaa Asmaraa jiru deeggara jedhame biyya ariite. Mootummaan Israa'el nama dhalataa Eertiraa tokko kan mootummaa Eertiraa deeggara jedhamuun beekamu biyya isheetti ari'uu beeksiste. Kunis tarkaanfii qajeelfama seera baqattootaan murteen kun kan yeroo jalqabaa ta'u miidiyaaleen biyyattii gabaasan. Akka dhaabbati oduu Yiinet Niwus jedhamu gabaasetti namni kun abbaa daa'ima tokko yoo ta'u, gaa'ela isaa diiguun bara 2011tti karaa seeraan ala ta'een Israa'el seenee achumatti jiraataa ture. Namni kun meeshaa qara qabu harka isaatti argamuu fi maatii isaa sodaachiseera shakkii jedhuun poolisiin baatii eebilaa 2025 to'annoo seeraa jala oolche. Guyyaa wiixataa sa'aatii 3 irratti abbaan taayitaa fi immigireeshinii bulchiinsa lammiilee biyya alaa waliin ta'uun lammii Eertiraa kana biyya ari'aniiru jedhame. Kun yeroo jalqabaaf Israa'el nama mootummaa Eertiraa deeggaru jedhamuun addatti beekame biyya ofiirraa ari'uudhaan mallattoo ta'e jedhameera. Daandiin biyya ari'amu lammii Eertiraa kun karaa imala dheerina qabu yoo ta'u, magaala guddoo Eertiraa Asmaraa osoo hin gahin dura Finfinnee fi Kaampaalaa keessa dabarsuun dhumarratti magaalaa Asmaraa geessisanii jedhameera. Egaan dhaggeeffattoota dhugaa miidiyaa
odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Kanneen chaanala kanaaf haaraa taatan dhugaa miidiyaa sabskiraayib taasisuu hin dagatinaa jecha akkasumas kan oduu keenya jaallattan miidiyaalee garaa garaa irratti sheer akka nu gootan isin gaafannaa. Fayyaa ta'aa.